edition of Femme d'Afrique magazine is now available. Dive into the heart of current events and the remarkable achievements of exceptional African women. Barruun Femme d'Afrique dubartoota ciccimoo ardii Afrikaaf xiyyeeffannoo kennuun hojii hooggansa isaanii addatti xiinxalu kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee kantiibaa Mul'ata Cimaa Qaban jechuun filachuu ibseera. Barruun Femme d'Afrique dubartoota Pan-Afrikaanizimii ogummaa gaggeessummaa cimaa qaban baatiin filatuun dubartii kantiibaa jalqabaa cichoomina jabaa qaban jechuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee fuula jalqabaa barrichaa irratti qabateera. And at your local news vendor, Femme d'Afrique magazine, the Pan-African monthly dedicated to women's leadership. Haala waqtaawaa yeroof milkaa'ina addaa dubartoota irratti kan xiyyeeffatu barruun Femme d'Afrique barreeffama baatii kanaan yeroo jalqabaaf dubartii kantiibaa jalqabaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee waliin afgaaffii dhimmoota garaagaraa irratti taasiseen dabaaluun qabatee baheera. Barruun Femme d'Afrique barreeffama isaatiin imala jijjiiramaa addatti bu'aa qabatamaan safaramuu fi hooggansa kantiibaa Adaanech kennaniin magaalaan guddoo Itoophiyaa Finfinneen bifa ajaa'ibsiisaan jijjiiramaa jiraachuu raajeffachuun Aadde Adaanech Abeebee Kantiibaa Mul'ata Cimaa Qaban jechuun ibseera. Barruun addatti ciminaaf cichoomina kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee barreesse kun Morokootti maxxansaalee garaagaraa gurgurtaaf dhiyaataniin illee baay'inaan maxxanfachuun ibsameera. Kutannoo hooggansaa kantiibaa Adaanech jijjiiramaan madaalamu kan xiinxale barruun kun dubartoota ciccimoo ardii Afrikaa keessaa fuuldura fiduun hooggantummaa, haadhummaa, namuma irratti bu'uureffate walqixxummaaf jijjiiramaaf onnachuun kan irraa baratamu ta'uu barreeffama isaa keessatti irra deddeebiin ibseera. Barruun Femme d'Afrique akkuma ciminaaf kutannoo hooggansaa kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee bu'aan dabaalame madaale akka ardii Afrikaatti dubartoota sadarkaa garaagaraa irratti biyyoota Afrikaa tajaajilaa jiran hedduu dinqisiifachuun keessattuu kantiibota magaalota ardii Afrikaa giifti dureewwan akkasumas dubartoota jajjaboo dhiibbaa uumtoota jedhees akkuma kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee warreen mul'ata cimaa qaban hojii hojjetaniin milkaa'an namoonni kan itti dhagahamu jechuun filachuu ibseera. Barruun Femme d'Afrique barreeffama isaa keessatti dubartoota Pan-Afrikaanizimii ogummaa gaggeessummaa cimaa qaban keessaa dubartii jalqabaa kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee hojii bu'a qabeessa hojjechaa jiraniin har'a dhaabbatan dhaloota boriif waa baay'ee guduunfaa jiran walumaa galatti kantiibaa Mul'ata Cimaa Qaban jechuun Aadde Adaanech Abeebee filachuu ibseera.